fi kabajamoo baga nagaan gara chaanaalii kanaatti dhuftan isinin jechuu barbaada. Anaa dhufu isinin jedheera. Ittaan suudhaan warroonni chaanaalii kanaaf maatiin taane yookaan warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Tolee, dhaggeeffattoota keenya kompiitarri maali kan jedhu ilaaluuf ni yaalla. Kompiitara meeshaa guyyaarraa gara guyyaatti hojii keenya sa'aatirraa gara sa'aatiitti ittiin hojjechaa oollu keessaa meeshaa isa tokkodha. Kompiitara kana namoonni baay'een guyyaarraa guyyaatti sa'aatirraa sa'aatiitti fayyadamaa oolu ta'a. Garuu kompiitara jechuun maal jechuudha? Kompiitarri meeshaa elektirooniksii kan ajaja yookaan qajeelfamni meemoorii irratti fe'amee hoogganamu ta'ee maal godhaa? Odeeffannoo bulchuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Odeeffannoo pirooses gochuudhaaf, odeeffannoo ittiin hoogganuudhaaf, maneej gochuudhaaf meeshaa nu gargaaru meeshaa elektirooniksiiti jechuudha. Kanaafuu kompiitara jechuun meeshaa elektirooniksii ta'ee ajajni qajeelfamni bifa fayyadamaa sanaaf furmaata kennuun meemoorii irratti eega fe'amee booda hojii keenya guyyaarraa gara guyyaatti sa'aatirraa gara sa'aatiitti hojjennu kamuu ittiin maneej gochuuf yookaan bulchuudhaaf nu gargaaru jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanatti aansuudhaan kompiitarri maal hojjeta? Kompiitarri hojiiwwan baay'ee hojjeta. Isaan keessaa garuu hojii gurguddoo 5 armaan gadii kana haala sirrii ta'een ni hojjeta jechuudha. Tokkoffaan odeeffannoo gara siistama kompiitaraatti galchuudha. Input daataa jennee waamna jechuudha. Isa kana odeeffannoo bifa teekstiitiin ta'uu danda'a, bifa faayilii adda addaatiin ta'uu danda'a, bifa audiootiin, bifa viidiyootiin, bifa geemitiin, bifa piroogiraamaatiin ta'uu danda'a jiru maal godhachuudhaan gara kompiitaraatti galchuudhaan nu gargaara jechuudha. Inni itti aanu odeeffannoo ni kuusa. Odeeffannoo yeroo dheeraadhaaf ta'uu danda'a, yeroo gabaabaadhaaf ni kuusa jechuudha. Odeeffannoo gara siistama kompiitaraa keenyatti gale haala sirrii ta'een kuusuudhaaf nu gargaara. Inni sadaffaan odeeffannoo geggeessuu yookaan pirooses daataa isa jennu jechuudha. Odeeffannoo geggeessuu jechuun odeeffannoo guyyaarraa gara guyyaatti hojjennu, aktiivitii keenya guyyaarraa gara guyyaatti taasisnu, daataa qabnu, faayiloota qabnu hundasaa qixa sirrii ta'een geggeessuudhaan, maneej gochuun, pirooses gochuudhaan, analaayiz gochuudhaan, aayidentifaay, soort, kaalkuleeshinii yoo qabaate kaalkuleeshinii hojjechuudhaan nu gargaara jechuudha. Kanatti aansuudhaan odeeffannoo hojjenne kana immoo fayyadamaadhaaf mul'isuu meeshaa danda'udha jechuudha. Meeshaan kun kompiitarri odeeffannoo pirooses ta'e kana fayyadamaadhaaf deebisee mul'isuun isarra jiraata jechuudha. Inni kun aawutpuut isa jennu jechuudha. Maaltu kompiitara keessatti hojjetame? Hojiiwwan kompiitara keessa jiru kam barbaanna? Faayidaan isaa maali? Kan jedhu nutti eega mul'isee booda fayyadamaan haala isaaf toluun maal godhachuudha itti fayyadamuu danda'a jechuudha. Itti aansuudhaan hojiiwwan armaan olii kana hunda isaa to'achuu, hojiiwwan biraas dabalatee hojii to'annoo ni geggeessa jechuudha. Maal jennee waamna? Control activities in a day to day works. Tole, kompiitarri qabiyyeewwan gurguddaa ta'an lama of keessatti qaba. Kompiitarri tokko kompiitara jedhamee akka waamamuuf kan taasisan qabiyyeewwan gurguddaan lama keessatti ni argama. Haardweerii fi sooftiweer warri jedhaman jechuudha. Haardweer warri jennu meeshaalee kompiitaraa iddoo tokko iddoo biraa socho'uu danda'an, ijaan arguu dandeenyu, qaqqabuu dandeenyu, bakka biraatti geessinee itti fayyadamuu dandeenyu yoo ta'an, sooftiweer warri jennu immoo qajeelfamootaa fi ajajoota kompiitarri tokko hojii isaa haala sirriidhaan akka hojjetan taasisan kan meemoorii kompiitaraa irratti fe'amanii fayyadamaan bifa barbaaduun wanta barbaadu, hojiiwwan barbaadu akka ittiin hojjetan yookaan kompiitarri akka hojjetuuf qajeelfamoota taasisan jechuudha. Har'a garuu haardweeriin maalidha kan jedhu haa ilaallu. Haardweeriin kutaalee gurguddaa afuritti qoodnee ilaaluu ni dandeenya. Kutaan inni jalqabaa meeshaalee odeeffannoo galchan yookaan input device warra jennudha jechuudha. Meeshaaleen kunneen faayidaan inni qabu olaanaan maalidha? Daataa of harkaa qabnu yookaan fayyadamaan tokko daataa of harkaa qabu gara siistama kompiitaraatti galchuudhaaf meeshaalee gargaaranidha jechuudha. Meeshaaleen kun daataa alarraa ni sassaabu, gara keessa kompiitaraatti ittiin galchuu, sana booda fayyadamaan sun bifa barbaaduun daataa sana akka fayyadaman warra taasisanidha jechuudha. Fakkeenyaaf kiiboordii, maawuzii, kaameraa, dijitaal kaameraa fudhachuu dandeenya, jooyistikii, iskaanara adda addaa akkasumas maayikii waa hedduu fudhachuu dandeenya jechuudha. Warra daataa gara keessatti galchan jennee ilaallu.
Kiiboordiin meeshaa kompiitaraa ta'ee kanneen teekstii garaagaraa, lakkoofsa garaagaraa, ispeeshaal karaaktarii garaagaraa gara kompiitaraatti galchuudhaaf nu gargaarudha jechuudha. Maawuziin ammoo meeshaalee cuqaasuudhaan yookaan opshinii cuqaasuutiin kilik gochuudhaan ajaja garaagaraa dabarsu. Fakkeenyaaf faayila garaagaraa banuu, sooftiweerii garaagaraa banuu, cufuu, diraag gochuu kanneen ajajuudhaaf kompiitara keenya maawuziitti fayyadamuudhaan hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Kaameraa dijitaalaa inni jennu immoo suuraa dhaabbataa fi suuraa socho'aa gara kompiitara keenyaatti galchuudhaaf nu gargaara jechuudha. Suuraa dhaabbataa imeejii seenuu fi suuraa socho'aan immoo viidiyoo seenu gara kompiitara yookaan siistama kompiitaraa galchuudhaaf meeshaa nu gargaarudha jechuudha. Jooyistikiin geemii garaagaraa kompiitara irratti akkamitti akka galchinee taphachuu dandeenyu meeshaa nu agarsiisudha jechuudha. Iskaanarri meeshaa kompiitaraa odeeffannoo bifa haardi kooppii yookaan waraqaadhaan jiru gara kompiitaraatti galchuudhaaf meeshaa nu gargaarudha jechuudha. Meeshaaleen kunneen kana qofaa miti baay'eetu jiru jechuudha. Ammaaf kan itti aanu meeshaalee processing device kan jennu jechuudha. Kutaa odeeffannoo gaggeessu yookaan processing device warra jennu qaamni kompiitaraa kun maal godhaa? Odeeffannoo bifa sirrii ta'een gara kompiitaraatti funaannamee seenname yookaan gale tokko process gochuudhaan, edit gochuudhaan, analyze gochuudhaan maal godha jechuudha? Gara stooreejiitti ergaa jechuudha. Gara stooreejiitti erga. Haaluma kanaan hojii isaa kanarraa ka'uudhaan kutaan kun sammuu kompiitaraa jedhamuun illee yeroon itti beekamu ni jira jechuudha. Kutaa kana keessatti kutaalee gurguddoo sadii ni argamu. ALU, CU fi register kan jennu ni argama. Arithmetic logic unit kan jennu kun kutaan kun odeeffannoo bifa lakkoofsaatiin jiranii fi loojikii garaagaraa kompiitara keessatti hojjechuudhaaf kutaa nu gargaarudha. CU kan jennu hojii kompiitaraa kamuu gosa garaagaraatiin kan hojjetamu to'achuuf yookaan koontirool kan jedhu jechuudha. Koontirool yuunitiidha maqaan isaatu hojii kompiitara keessatti hojjetamu kamuu to'achuudhaaf kan gargaarudha jechuudha. Registerar kan jennu haala odeeffannoon ittiin kuufamu yookaan meemoorii irratti odeeffannoon haala kamiin kuufama kan jedhu kutaa hordofudha jechuudha. Kuni inni sadaffaan meeshaa kuusaa odeeffannoo kan jennu inni kun immoo storage device yeroo jennu faayidaan isaa inni guddaan faayidaan meeshaalee kanneen inni guddaan maalidha? Odeeffannoo yeroo dheeraadhaaf ta'uu danda'a yeroo gabaabaadhaaf kuusudha jechuudha yookaan kaa'udha. Isaan keessaa fakkeenyaaf haard diskii yoo fudhanne CD, DVD, flash, meemoorii, floppy disk, raamii, cloud storage fi kanneen kana fakkaatan baay'eedha jechuudha. Isaan kunis faayidaan isaanii inni guddaan odeeffannoo kaa'udha jechuudha. Afuraffaa fi inni dhumaan meeshaalee odeeffannoo mul'isan output device isaan jennu jechuudha. Meeshaaleen kunneen odeeffannoo kompiitara keessatti process ta'aa ture, hojjetamaa ture, bifa sirriidhaan hojjechaa turre deebisanii fayyadamaadhaaf mul'isudha jechuudha hojiin isaanii. Kana yeroo jennu fayyadamaa fi kompiitarri haala sirrii ta'een walii wajjiniin ta'anii hojjechuudhaaf yookaan namni fayyadamaan tokko kompiitara irratti haala sirrii ta'een akka fayyadamuuf meeshaalee taasisan jechuudha. Fakkeenyaaf mooniitara fudhachuu dandeenya, LCD, ispiikara, piriintaraa fi kanneen kana fakkaatan fudhachuu dandeenya jechuudha. Mooniitarri fakkeenyaaf kompiitara keenya keessatti maal akka hojjechaa jirru deebisee kan nutti mul'isu yoo ta'u, LCD'n piroojeektarii adda addaa, pirezenteeshinii adda addaa ittiin gaggeessuudhaaf meeshaa nu gargaarudha. Ispiikarri meeshaa kompiitaraa ta'ee sagalee bifa audiootiin dura kompiitara keessatti process ta'ee jiru fayyadamaadhaaf bifa sirrii ta'een deebisnee dhageessisuu yoo barbaanne akka itti fayyadamnu yoo barbaanne meeshaa kana fayyadamuudhaan dhageessisuu ni dandeenya. Inni itti aanu piriintara. Piriintarri meeshaa sooftii kooppiidhaan kan jiran odeeffannoo bifa sooftii kooppiitiin jiru. Imeejii ta'uu danda'a, teekstii ta'uu danda'a. Odeeffannoowwan gosa garaagaraa bifa sooftii kooppiitiin jiru gara waraqaa irratti deebisuudhaaf meeshaa nu gargaarudha. Heedfoonii garaagaraa fayyadamuu dandeenya. Sagalee dhaga'uudhaaf yoo barbaanne akkasumas meeshaaleen kunneen kana qofaa miti baay'eetu jiru. Meeshaaleen odeeffannoo bifa sirrii ta'een fayyadamaadhaaf kompiitara keessa kan jiru fayyadamaadhaaf deebisnee ittiin mul'isnu baay'eedha. Kanatti aansuudhaan barnoota keenya asuma irratti nan xumura. Torbee dhufu sooftiweeriin maali kan jedhu ni ilaalla. Hangasitti galatooma fayyaa ta'a.